Waggaa darbe kana keessa jedhan Prezdaant Joo Baayiden addunyaan keenya hagam walitti dhufeenya akka qabduuf carraan keenyallee hagam wal qabataa akka ta'e nutti mul'iseera. Kanaaf kan bulchiinsi koo michummaa naannoo addunyaa cimsuu akkasumas waaltaalee addunyaa kan akka Gamtaa Afrikaa waliin irra deebi'ee wal ta'uuf cichaan kan hojjetuufi jedhan. Egeree biyya keenyaaf carraa ofii akkasumas mul'ata waliin qabnu guddisuuf waliin taanee hojjechuu qabna ka jedhan Prezdaantichi. Guddina daldalaaf investimentii egeree akkasumas badhaadhina biyyootii keenya maraa dagaagsuuf hojjechuu qabna jedhaniiru. Nageenya amansiisaa uummata maraa waaltaalee keenya dimookiraasummaa babal'isuuf mirga namaa kan uummattoota maraa eeguuf cichaan hojjechuu qabnas jedhan. Dubartootaaf dhiirota akkasumas namoota qaamaa hir'uuf sanyii namaa achi as dhufisaa kamiinuu ta'eef amantii kamiinuu irraa ta'e mirgi isaanii akka eegamu hojjechuu qabna jedhan. To reach this future, we also must confront the serious challenges we face. That includes investing more in global health, defeating COVID-19 and Egeree akkasii dhaqqabuuf rakkoolee cimoo nu quunnaman dura dhaabbachuu qabna. Kunis fayyummaa addunyaa irratti daran invest gochuu, COVID-19 irraa aanuu, ittisuuf rakkoo nageenyaa gara fuulduraatti mudatu ittisuu, qorachuuf deebii kennuu akkasumas waaltaa to'annoof ittisa dhukkubootaa kan Afrikaa waaltaalee kabiroo waliin ta'uudhaan fayyummaa amansiisaan akka jiraatu gochuu dabalata. Fedhiin keenya haala qilleensa naannoo wayyeessuu fi biyyoonni guddataa jiran dhiibbaa jijjiiramni qilleensa naannoo duruu dhaqqabsiise dura dhaabbachuu akka danda'an mirkaneessuudha. Arda Afrikaa keessatti walitti bu'insa lubbuu kaffalchise furuudhaaf Gamtaa Afrikaa waliin ta'uudhaan hojii dippiloomaasummaa waariinsa qabu irratti ni hirmaanna. Kun tokkoonsaayyuu salphaa miti ka jedhan Prezdaant Joo Baayiden haa ta'u malee Yuunaayitid Isteetsi amma wal ta'uudhaan wal deggeruuf wal kabajuu irratti michuu keessan ta'uuf qopheedha jedhan. Uummata biyyooti Afrikaaf Afrikaa keessaa hojii uumuuf ciminni hafuuraa akka jiru ni amannaa jedhaniiru. Kanaaf rakkoolee fuula keenya duratti nu mudatu keessatti guddaa ta'uyyuu biyyoonni uummati keenyaaf Gamtaan Afrikaa hojii kana fiixaan akka baafnu shakkiin qabu. Yeroo itti aanu immoo qaamaan akka isin argu nan abdadhaa isin nan galateeffadhaa Waaqayyo mara keessan haa eebbisu jedhan.